Torbeewwan lamaan dhufan keessa ambaasaaddaroonni Itoophiyaa dhimmoota nageenyaa, guddinaa fi dippiloomaasii irratti ni mari'atu jedhame. Mariin kunis ergamni dippiloomaasii faayidaa waliif nageenya waaraa badhaadhina biyyaaf ergaa jedhuun adeemsifamaa jedhan dubbi himaan ministeera haajaa alaa ambaasaddar Diinaa Muftii. Ambaasaaddaroonni Itoophiyaa torban lamaan marii qabu. Mariin kun dippiloomaasii Itoophiyaa nageenyaaf guddinaa fi badhaadhuma irratti akkamitti hojjetamu waan jedhu achirratti tireeningiin adda addaa deemaa waan poolisii guddaa irratti hojii isaanii waggaa dabre akkamitti akka hojjetaa turan ibaaloti godhu ilaalu bara dhufumoo akkamitti hojii isaanii akkatti cimsanii itti fufan. Konsilaaleen Itoophiyaa biyyoota alaa jiran lammiilee Itoophiyaa biyyoota akka Saawud Arabiyaa, Libaanosii fi Yemen keessa jiran kanneen rakkoo vaayirasii koronaaf hojii irra ari'aman gargaaraa jirus jedhanii jiru ambaasaddar Diinaan. Wanni jiru konsulaan biyya san jiru warroota adda addaa gaafatee gargaarsa gaafatee nyaata isaaniis dhugaatii isaaniis bakka isaan ta'anis qopheessaa ture. Akkasitti waan nama baay'eetu gargaaramaa jira. Maalii baay'een isaanii waa'ee sababa Covid kanaaf hojiirra ari'amaniiru mindaanis hin kennamneef waan isaan kan hojjetaa turan warri tokko so kana waan ta'eef achirratti gargaarsa guddatu deemaa jira. Kun Libaanon keessattis Saawudii keessattis bakka konsulaan Itoophiyaa fi embasiin Itoophiyaa jiru hundatti wanta hojjetamaa jiru jechuudha. Daawwannaa ministeera deetaan diyaaspooraa Jibuutiitti taasisaniinis qabiinsi lammiilee biyya alaa jiraatanii fi walitti dhufeenyi biyyoota lameenii irratti mariin xiyyeeffate taasifamaa jira jedhan ambaasaddar Diinaan. Lammiiwwan Itoophiyaa achi jiran akkamitti akka mootummaa Jibuutii wajjin wal ta'anii gargaaran irratti haala san irratti haasa'amaa ture. Baqattoota warra baqattee achi jirtu akkamitti akka itti gargaaran warraas deebuu barbaadan akkamitti akka deebisuu danda'amu warra achitti rakkattes akkamitti akka rakkoo irraa baasan baay'een xiyyeeffannoon itti kenname kana ture jechuudha. Rakkoo vaayirasii koronaan wal qabatee seektara turizimii irra rakkoo gahaa jiru qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'ataa jiraachuu kan eeran ambaasaddar Diinaan marii ambaasaddarootaa booda hojiileen misoomaa Bisooftuu fi Adaamaatti ni daawwatamuus jedhanii jiru.